Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Istaadiyoomii Wallaggaa kan magaalaa Naqamteetti argamutti qaamaan argamuun uummataaf haasaa dhageessisan keessatti qaamolee hidhannoon mootummaa waraanaa jiraniif waamicha dhiyeessanii turan. Waamichi Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed taasisan kun akkamiin ilaalamaa jechuun Dr. Milkeessaa Miidhagaa kanaan dura Itoophiyaatti aangawaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turanii fi amma immoo as United States keessatti kutaa Michigan kolleejjii Albiyoonitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an gaafannee akkas jedhu. Waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa godhanii hiikadhaa galaa harka kennadhaadha gabaabaadhumatti. Akkuma waliigalaatti uummata Oromoo bal'aadhaaf afaan Oromoodhaan ergaan inni dabarse kana booda humni nu dhaabu hin jiru, gaafiin Oromoon gaafatu tokkollee hin jiru, Oromoon bilisoomeera, gaafiin afaanii isaa deebi'eera, gaafiin abbaa biyyummaa isaa deebi'eera. Kanaaf wanti laga sin buusus hin jiru, ijoollee keessan gorfadhaa, kalaga buute lagaa deebifadhaa, qonna haa qotattu ijoolleen, isinis qonna qotadhaa. Kana booda afaan keessan qabadhaatii taa'aa waan jedhu dabarseef jechuudha. Itti dabaluunis haasaan ministeera muummee jedhu Dr. Milkeessaan. Guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti balballi marii cufaa akka ta'e, balballi dimokiraasii cufaa akka ta'e, balballi haasawa siyaasaa cufaa akka ta'e, balbala nam tokkooti akka jiru, balbala bilchiginnaatu qofatu akka baname akka jiru, sanaa alatti wanti jiru hundi walajjeesu akka ta'e hiikti isaa. Dr. Roobaa Pheexroos Yuunivarsiitii Direedawaatti barsiisaa fi ogeessa dhimma nagaa fi misoomaa kan ta'an immoo nagaan waaraan kan mirkanaa'uu danda'u afaan qawweetiin osoo hin taane afaan keenyaan bakka itti waliigaluu dadhabne sirreessuudhaan waliigaluun hin danda'ama jedheeti kan ani ilaalu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waamicha isaanii keessatti qaama hidhannoon Oromiyaa keessatti mootummaa waliin wal waraanaa jiraniif duuchaatti waamicha dhiyeessuu malee maqaa hin dhoofne. Kun ija siyaasaan yommuu ilaalamu hiika akkamii qabaa kan jedhuuf Dr. Roobaan yommuu ibsan. Oromiyaa keessa eenyu fi eenyu wal waraanaa jiraa kun ifatti kan beekamu gaa. Ilmaan mana tokkooti. Tokko karaa mootummaa goree, tokko immoo karaa gaaffii afaan qawweetiin deeffachuu goree jechaadha kan wal ajjeesu. Kanaaf muummichi gaa maqaan dhoofne hin beekamaa mari'atamaa jira. Garuu Oromoo kan dhibe walumaa gadi ta'anii dhimma hiikkachuudha. Gaaddisatti dhufuudha. Oromoon dhimma isaa gaaddisatti hin fixanne taanaan baay'ee rakkoo. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibbuma kana gara naannoo Amaaraa magaalaa Baardaarittis imaluun naannicha keessatti qaamolee mootummaa waliin wal waraanaa jiraniifis waamicha dhiyeessaniiru. Achittis obboloota keenya jedhan malee maqaa dhahuun waamicha hin taasifne. Dr. Roobaa Pheexroos gaaffiin qaamolee hidhannoon mootummaa waliin wal waraanaa jiran kan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa garaagara. Waamichi ministeerri muummee taasisanis garaagaraa jechuun yommuu ibsanis akkas jedhu. Daayinaamiksiin isaa garagara. Kaayyoo fi gaaffiin jiraatu garagara. Kani naannoo Amaaraa keessa jiru qaamni hidhatee socho'uu sababa itti muufatee gaara seeni qaba. Keessafuu walii mallatteessa mootummaa fi adda bilisa baasaa Tigraay gidduutti Piritooriyaatti ta'e guyyaa sanirraa kaaseeti muufiin kan uumame. Afaanii baafataniiti dubbatan isaanii teessoo 4 kiiloo barbaannaa, teessoo abbaa keenyaa barbaannaa jedhan. Haa ta'uu malee jarri kun ani akka nama dhuunfaa tokkotti waan ani beeku istiraakcharii yookiin koomaandoo of chain hin qaban bittinnaaniiti kan mootummaadhaan wal waraanaa jiran jechaadha. Kanaaf yaanni muummichichi kaasee fi kan Wallaggatti kaase garagara. Kan naannoo Amaaratti kaase Araggaan nama nagaati, Araggaa jala buluu qabdanii, Araggatti dhufuu qabdanii jedha. Akkaanan yaadaddutti garuu kan Wallaggatti Naqamteetti kaase Shimallis jalatti buluu qabdanii jedha. Dr. Milkeessaa Miidhagaa immoo garaagarummaa qabaatus ergichi ergaadhuma naannoo Oromiyaa irraa gargar natti hin fakkaatu. Naannoo Amaaraa keessattis akkuma naannoo Oromiyaa cufaa akka ta'e ergaa sana dabarseera. Garaagarummaan garuu jira. Tapha muummichi ministeeraa taphatee, Naqamteetti taphatee, Baardaaritti taphatee garaagarummaa tokko qaba. Innis maa'inni Naqamteetti maal jedhee waggaa 100 olii fi gadheen Oromootti roorriftee jedhe. Abaluun jenne garuu. Sirna abaluun jennee waggaa 100 oliif gadheedhe. Har'a Oromoon bilisoomeeraa jedhe. Naannoo Amaaraatti immoo maal jedhee dildila qofa miti kan ijaarru. Seenessa jajallataa, seenessa dabaa sirreessinee ijaarraa. Diriktii
dogoggoraa jiran sirreessaa jirra. Seenessa sobaa Amaaraa Oromoo isa kanaan dura walitti naqaa ture sirreessineetu jedhee yeroo naasa'u harki walitti rukutameera. Waan wal dhawu, waan ifa hin taane akka naannoo sanatti waan namni dhaga'u barbaadu, waan faallaa ta'e, waan itti deebi'e natti fakkaata. Garuu immoo jedhu Dr. Milkeessaan. Kaayoonsaa kaayoo aangoodha. Aangoo isaa dheereffachuudha. Yeroo aangoo isaa dheereffatee sanaaf immoo waan hunda fayyadamu. Gaafatti tole waggaa 100 oliif gabrummaa jala turte Oromoo amma bilisoomtee ta'e. Gama biraatiin immoo Itoophiyaa gara durii isheetti deebisnaa kabaja ishee itti uwwifnaa. Sababa sanaaf immoo Minilik Faayii fi Dheengaddaa hawultiin ijaaramee galmi gurguddaan ijaaramee laayivii dhufeen dubbanne Minilik Dheengadda kan torban ji'a muraasa dura Minilikuma isumanni Dheengaddaa sababa taasise affeeree ilma koo jedheeni Abiyyiin haasee sanatu immoo waggaa 100 oliif immoo Oromiyaa dhaqee immoo afaan Oromoodhaan waggaa 100 oliif yeroo rifte kuni balaa guddaa qaba jechuudha. Biyya gara tokkotti fidatu hin ta'in biyya gargar facaasa. Haasaa Ministeerri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed bakkoota garaagaraatti taasisan adda adda ta'uun kanneen wal lolan walirraa fageessuuf sababa hin ta'u jechuun gaaffiin keessummoota koof dhiyeesseef Dr. Roobaan yommuu deebisan. Haalli walitti bu'iinsa kaayyoo fi daayinaamiksiin gargar waan ta'eef malee akka walitti bu'iinsi finiinuufi miti. Garlachuutu nagaa gaafate akkaataatti gaafateetu gargar ta'uu danda'a. Ministeerri Muummee biyya tokko uummata hundaafuu haasaa wal fakkaatu dabarsuutu irraa eegama kan jedhan Dr. Milkeessaan haasaawwan Abiy Ahmed bakkoota garaagaraatti wantoota garaagaraa dabarsu ofuma isaanii madda wal dhabdee ta'uu danda'u jechuun haala kanaan ibsu. Bakka tokkotti waan biraa wanni haasa'u bu'uura rakkoota deeme uummata wal ficcisiisa deeme muummichi ministeeraa Baardaarittis waan inni haasa'u Naqamteettis waan inni haasa'u tokko ta'uu qaba sila. Keessummoota koo Dr. Roobaa Pheexroosii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa guddaan galateeffadha. Nagaan.